Client server networking dizaayinii kana keessatti kompiitaroonni muraasni akka sarvarii giddu galeessaatti tajaajilu fi tajaajila garaagaraa clientotaaf dhiyeessu. Kompiitarri muraasni akka sarvariitti tajaajila, kompiitarri muraasni immoo clientidha jechuudha. So network client or workstation yookaan clientiin kompiitara networkii fayyadamaa jiru jechuudha. Kompiitara tajaajila argachuuf networkii gaafatu jechuudha. Bakka requestii warra erganidha isaan kun maal jedhamu? Network client yookaan workstation jechuu dandeenya. Network servers kompiitara networkii to'achuuf tajaajila garaagaraa clientiif dhiyeessuuf gargaaru. Isaan kun immoo tajaajila garaagaraa kennuudhaaf clientonni gaaffii isa kana gaafatu, inni kun immoo tajaajila isaan gaafatan sana kennaa jechuudha. Kompiitarri kun paaworii, meemoorii, hard disk baay'ee guddaa ta'e clientii caalaa kan qaban clientidha walitti dhufanii jechuudha. Maaliif hammi isaanii storage isaaniis guddaadha. Memooriin isaanii jechuudha, paaworiin isaaniitis akkasuma guddaadha. Hard diskiin isaan fudhatanii teeraabaayitiidhaan lakkaa'amaa jechuudha. Faayidaan fi miidhaan akkuma isiniin jedhe faayidaan advaanteejii yoo ta'u, miidhaan immoo disadvaanteejiidha jechuudha. Client serverii networkiin kun faayidaan isaa inni tokko qabeenya share gochuuf giddu galeessa irra taa'ee qabeenya akka barbaadetti namoota barbaadeef yookaan immoo kompiitaroota barbaadeef yookaan immoo clientii barbaadaniif share gochuudhaaf jechuudha. Baakaappii qopheessuuf. Baakaappii jechuun daataa jalqabaa sana fakkaatu daataa haaraa ol kaa'uu jechuudha. Yoo daataan sun jalaa bade baakaappii kanarraa dhufnee arganna jechuudha. Baakaappii jechuun daataa ol kaa'uu jechuudha. Daataa store godhuu kan kuusuu save godhuu jechuudha. Iddoo biraatti keewwanni daataa sun inni oriijinaaliin sun gaafa jalaa bade baakaappii kanarraa dhufnee daataa sana argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf nu fayyada. Eenyu? Sarvarii. Yookaan immoo client sarvarii. Hoogganaa ala sarvarii fayyadamuu hin danda'amu. Sarvarii yoo heeyyamameefiin alatti sarvarii sana gaafumayyuu gaafachuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf to'annoodhaaf hin gargaara. Fayyadama baay'ee qabaata. Baay'ee qabachuu danda'a jechuudha. Disadvaanteejiin isaa sarvarichi baay'ee qaaliidha. Hin argamu. Konfigureet gochuufis baay'ee ulfaata. Namni isa konfigureet godhus hin argamu. Argamus qaaliidha. Gatii olaanaa gaafata jechuudha. Kompiitara networkii tooppooloojii irratti hin dhufne. Tooppooloojiin haala teessuma noodii fi keebiliitii noodii jechuun kompiitara networkii fayyadamu jechuudha. Haala teessuma isaanii keebilii fi noodiin haala isaaniitiin lafa qabatanii jiranii jechuudha. Tooppooloojiin networkii mala ittiin kompiitaraa fi piriintarii fi kan kana fakkaatan ittiin wal quunnamsiisnu mala kan tooftaa fi haala ittiin nuti wal quunnamsiisuu dandeenyu jechuudha. Tooppooloojiin networkii haala keebiliinii fi divaayisootni garaagaraa akkasumas haala daataan ittiin daddabarfamu kan ibsuudha, kan agarsiisuuf jechuudha. Tooppooloojiin yaadaanis yookaan immoo fiizikaalaan ta'uu danda'a. Yaadaan jechuun loojiikaal isa fiizikaal. Tooppooloojii maybe can be physical or logical isa ibsan jechuudha. Tooppooloojii fiizikaalaa yookaan qaamaan immoo fiizikaalaa jechuudha. Haala keebiliin itti diriirfamu agarsiisa yookaan ibsa. Haala qabatamaa keebiliin networkii diriirfamu sirriitti agarsiisa jechuudha. Inni mul'ata keebiliin akkamitti akka diriirfame jechuudha. Yaadaan yookaan immoo loojikaal kan ta'e immoo haala ittiin ergaan geejjibamu ibsuuf gargaara. Ergaadha jechuudha inni kun. Ergaa erguudhaaf kan gargaaru jechuudha. Haala daataan ittiin networkiidhaan geejjibamu. Networkii keessa daataan akkamittiin daddarbuu danda'a? Karaa kamiin daddarba kan jedhu to'ata inni kun. Daataan loojikiidha waan ta'eef. Fiizikaalli immoo keebilii kompiitara tokkorraa gara kompiitara biraatti keebiliin sun bifa kamiin daddabarfame kan jedhudha. Gosoota tooppooloojiin bakka shanitti irra ilaaluu dandeenya. Amma afaan sadiitti shanus waliin barachuu dandeenya. Tooppooloojiin bakka shanitti ramu. Inni jalqabaa tooppooloojii basiidha. Inni lammaffaa tooppooloojii maramaa yookaan riingi tooppooloojiidha. Tooppooloojii urjii yookaan immoo staar tooppooloojiidha. Tooppooloojii meeshii yookaan meeshii tooppooloojiidha. Inni shanaffaan immoo hibiriididha jechuudha. Yaadaan yookaan fiizikaalaan ta'uu danda'a. Eenyu? Tooppooloojii basii. Inni jalqabaa basii waan ta'eef keebilii qeenxee tokko qofa fayyadama. Hunduu keebilii qeenxee sanarratti hidhamu jechuudha. Itti konneekti ta'u jechuudha. Tooppooloojiin kun keebilii xiqqaa fayyadama. Fageenyas gabaabaa uwwisaa jechuudha. Kompiitarri yookaan immoo workstationii biraa keebilii kanatti hidhuun yookaan immoo wal quunnamsiisuun baay'ee ulfaata jechuudha. Kompiitara kanatti dabalu kompiitara biraa alaa fidanii. Keebilichi cabnaan yookaan immoo keebiliin takkitti yookaan immoo qeenxeen sun cabnaan networkiinis walumaan caba jechuudha. Suphuudhaaf baay'ee gaariidha. Maaliif networkiin baakboonichi sun hin argamu waan ta'eef. Noodoonni jiran hundi keebilii qeenxee kanatti hidhamu kan daataa kallattii lamaan irraa iyyuu asiif achi geejjibsiisutti jechuudha. Keebilichi daataa asiif achi geejjibsiisuudha.
garii kanarraa fuudhee garii sana bira jecha garii garasiitirraa as deeta. Laayiniin tokkicha yookaan sarara tokkicha irra jira waan ta'eef. Salphaadhaa fi raaka saraa al tokkotti kompiitara tokko qofatu ergaa erga. Isaan kun ammasitti ta'anii ilaalu jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Kompiitarri hunduu laayinii kanatti qabamanii jiru jechuudha. Topoloojii maramaa yookaan immoo riingi topoloojii kompiitaroonni kamiyyuu kallattii lamaan walitti hidhamuun duraa fi duubaan jechuudha. Bifa geengoo uumuudhaan sarkilii ta'anii yookaan immoo riingii seeru sana qubeellaa fakkaatanii jiru walitti maramanii daataan gama lachuun fudhachuu ni danda'ama. Garuu al tokkotti gara tokko qofaan daayirekshinii tokko qofarraan fudhata jechuudha. Ergaa kompiitara itti aanu irraa fuudhee gara kompiitara isa biraa isa gara naan jirutti gama biraan jirutti daddabarsa. Maalidhaan? Keebiliidhaan jechuudha. Sararri maramaan kun kompiitara biraa dabaluufis rakkisaa isa taasiseera jechuudha riingiin kun. Kompiitarri tokko hojii dhaabnaan neetworkii guutuun hojii dhaabu jechuudha. Kompiitarri tokko hojii dhaabe taanaan neetworkoonni jiran hundi isaaniitu hojii isaanii ni dhaabu jechuudha. Neetworkiin hin bada waan ta'eef. Konfiguraashiniin kompiitaroota hundaa looppii cufamaa keessatti walqunnamsiisu kun erga erguuf kallattii tokko qofa fayyadamu. Riingii kana keessa kompiitaroonni jiran daayireekshiniin gara bitaatti yookaan kilookwaayiisii fi anti-kilookwaayiisii waan ta'eef daayireekshiniin kilookwaayiisii fayyadamuu danda'a, anti-kilookwaayiisii garuu al tokkotti daayireekshinii tokko qofa fayyadama jechuudha. Kompiitarri kamiyyuu akka reepiitariitti gargaara signaalii ofirra dabarsuuf. Reepiitarii jechuun signaalii tokko kompiitara biraarraa fuudhee kompiitara isa itti aanutti signaalii sana humna haaraadhaan ceesisuu jechuudha. Humna sana ofirra dabarsanii signaalii ceesisuu jechuudha. So asitti akkan argaa jirru riingii topoloojiin kun walii isaaniitti akkasittiin dabarsu jechuudha. Inni kun isa kanatti, inni kun isa kanatti, inni kun akkasitti daayireekshinii kanarra jechuudha. Karanattis deemuu hin danda'a, yeroo tokkotti garuu hin danda'amu. Topoloojii urjii yookaan immoo staar topoloojii jechuudha. Inni kun loojikaaliidhaan hin qabu, fiizikaalaan qofa mul'ata. Kompiitaroonni hunduu divaayisii tokkotti hidhamu. Divaayisichis habii jedhama gidduu keessa ta'a. Kompiitarri hunduu habii kanatti hidhamu jechuudha. Loodii dabaluufis hir'isuuf topoloojiin kun baay'ee salphaadha. Kompiitarri tokko yoo hojiidhaan neetworkii dhiibbaa neetworkii irratti hin qabaatu jechuudha. Itti dabaluufis irraa hir'isuufis baay'ee salphaadha. Topoloojiin kun konfigar godhuuf baay'ee salphaadha. Kompiitarri hunduu keebiliidhaan habiidhaan walitti hidhamu. Habiin gidduu isaanii iddoo wayii iddoo isaan kaa'aniif sana teessee jechuudha. Topoloojiin kun konfigar gochuuf basii caalaa ni ulfaata. Keebiliinis baay'ee barbaada jechuudha. Habiinis dirqama jiraachuu qaba. Garuu bifa kanaan wal quunnamu jechuudha. Gidduu keessa taa'aa gamaa gamaatti ulfa. Inni kun tirii staar topoloojii yookaan immoo topoloojii urjii garaa garaa walitti fiduu jechuudha. Tirii ta'a jechuudha. Muka waan fakkaateef tirii jedhameera. Habiin ishee gidduu jirtu tana jechuudha. Topoloojiin ishee yaadaanii fi fiizikaaliidhaan ta'uu danda'a. Dizaayiniin fiizikaalaa isaa baay'ee rakkisaadha. Kompiitarri hunduu walitti keebilii mataa isaanii qabu, walii isaanii qabachuu qabu waan ta'eef haalli isaan itti dabarfamus garuu mijataadha. Fiizikaalli isaa yaa ulfaatu malee erga inni hojjetamee xumureen booda daataa daddabarsuuf baay'ee mijataadha. Hayyee yoo kompiitarri xaan jiraate keebilii keenya baay'ina keebilii sanaa argachuudhaaf xaa baay'isuu xaa yeroo hir'isuu tokko irra lama isaan kana foormulaa kana fayyadamnee keebilii hanganatu neetworkii kana keessa jira jennee murteessuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf neetworkii meeshii keessatti kompiitara 5 yoo qabaanne keebiliin meeqa jechuudhaaf 5 baay'isuu 5 hir'isuu tokko. Kanaafuu mala goormaasii fayyadamnee 5 hir'isuu tokko meeqa 4 jechuudha. 5 baay'isuu 4 meeqa ta'a? 20 hir'uu 2 10 ta'a jechuudha. Topoloojiin meeshii kun jechuudha. Konfigar gochuuf suphuufis baay'ee qaaliidha. Maaliif? Keebiliin hundi isaatu wal qunnamuu qabu waan ta'eef jechuudha. Keebiliin kompiitara tokkoon wal qunnamuu qaba. Kun immoo fooltii toleransiidhaan baay'ee nu gargaara. Fooltiin akka hin uumamne gamaa gamanaa hundi isaaniitu waan wal qunnamanii jiraniif fooltii toleransii to'achuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Eenyu meeshiin bifa kanaa wal qunnama jechuudha. Kompiitara tokkoon hundi isaatu wal qunnamuu qaba jechuudha. Faayidaa fi miidhaa topoloojii neetworkiin topoloojii kun miidhaan isaa faayidaan isaa maali? Faayidaa jechuun advaanteejii irraa dhufe miidhaan immoo disadvaanteejii jedhuun bakka nu buustu asirraa dubbistanii hubachuu dandeessu.